Boonsa akkamitti lakkoofsa irraa na fiddee dhufte san abbaan beekta? Lakkoofsi sun kan kiyaati. Kiyaarinti? Kiyaarni beekta? Kiyaara isa wal beektan? Waan keessatti wal beekna. Suudara biyyaa waliin turte. Kiyaarna beeka amma gara adaamaa kana kiyaarna barbaachan dhufe beekta. Kanaafuu ani keessumaa fi jekkatu namni ittiin na beeku sana akka cufameera. Baay'een dhukkuba jiras mataa kan qabachuun ni beektamii dhukkuba dhahaa qaba. Baay'ee miidhamtee jirta jechuudha miilaanis. Miila dhukkuba ismataaf miila akka dindaleen dhukkuba beekaati. Naan kiyaari immoo namaa miti. Ijoollee Oromoo kan mana beekan wajjin wal feesbuuka irratti akka waan quunnamsiisu. Yoo illee yoo jiraate illee biyyaansi namoonni na jibban illee jiraachuu danda'a kan jaalatan illee jiraachuu danda'a. Haala keessa jiru qofa akka beekan barbaade kiyaar akka namaa barbaades kiyaar. Qaanillee kiyaar bilbilee itti siima. Annaa bakka kiyaarillee qabiinaa eeginaan jedhee ture beekte yeroo bilbiluufi. Annaa kiyaarillee bilbilee itti siima boru gana mana dhufaan jedhee bakka nan jiruu fi bakka inni jiru irraa fagoo beekte. Annillee bakka roobaa bilis qabiinaa eeginaan jedhee ture beekte. Anna itti siima waqaatii maastiin nagaman hanga suttuu ani siifan jira waan barbaadu as cinaan dhaabbadha. Anna Oromoo hundatti illee siifan uumaa rakkoon qabu. Kiyaarillee waan uummata biratti fudhatama baay'ee qabuuf itti siima balisa. Uumaa takka yaaduun bakkaati. Bakka wanta keetiin illee namoonni wanta si godhuuf barbaadan illee wanta kee hin arginaaf yoonii fi kan si gargaaru jiraate jechuudha. Maqaa keetiin hundanii. Annaa bakka waan jiru hunda sii goona maqaa keetiin waan hunda siifin godha sii goona maqaa keetiin akkaawuntiillee sii banna lakkoofsallee akka bilbilallee sii anatti bitee sii kanna annaa akkaawuntiillee boru wajjin deemnee sii bannee maqaa keetiin jechuudha uummanni akkasii gargaarratti sii goona uumaan booyin baqqaati boonsa. Booyin baqqaati uumaa wanti hundi hin dabarte jechuun bakka ati har'a kana taate.